Hayyee. Okay. Hawwiin koreedha waan taateefi obsarraa iyyaman gaafannu koree eenyu waliin waan taate kallattumaan hawwii dubbifnaa gaafa dubbannu miira jibbiinsaa arrabsoo dhimma wangeelaaf quraanaa osoo hin taane dhimma maallaqaati. Dhimma haqaa fi haqa barbaaduu qofa wal jibbiinsi biraan jiru arrabsoon biraan jiru mormiin wanta biraan jiru jechuudha. Waa'ee maallaqa miliyooniif waa'ee koree maallaqa miliyoon balleessan komataman keessaati. Hawwii baga nagaan dhufte. Nagaan eddan nagaan hunda keessaniif ta'u Oromoo akkam ooltan. Akkam jirta nagaadhaa ugaa kuni tokkummaa miidiyaa neetworkiidha. Komii miliyoon nuti komii uummata keenya yeroo kamittuu amantaan lagaan kutaa nutuun qoodin rakkoo uummataa aga dandeenye miidiyaa keenyaan furmaata godhaa jirra argaa jirta. Rakkoolee gurguddaa hedduu furmaata keenyee furaa jirra akkuma kana obboleessi keenya rakkadhee jedhee isaa rakkina isaa dubbatu dhageenye rakkoo kee kanaaf immoo furmaanni hin barbaanna waliin akkuma nama tokkotti jennee kaane waan ta'eef furmaata barbaaduudha. Ati koree maallaqa miliyoon funaane keessaa tokko miliyoon birrichi akka hin qaqqabnee fi uffata namni birrii eddee biraatii erginaan uffata akka bitatee fi maqaa koo badee gargaarsa miliyoon jedhamee garuu tuun hin gargaaramin hafee maqaatu na bade waan jedhuu fi yaadota komii kaasaa ture. Isin akka koreetti wannan si gaafadhu. Qindoomsanii walitti dhuftanii maallaqni waadaa galame miliyooniif amma kana. Maallaqni akkaawuntii irra gale amma kana. Maallaqni miliyooniin qaqqabe amma kana jettanii ragaadhaan lafa keessaniittu yoo lafan keenya ta'e maaltu isin danqe kana ka waan jedhu irraa kaasii waa'ee raba miliyoonitti immoo boodan darba itti fufi. Gooftaan sinaa eebbisu gaafii gaarii gaafattanii garuu dhugaa dubbachuu fi maallaqa akka walitti qabamu gaafanneerra garee wangeelaa irratti gaafanne. Namoonni akka bira dhaabbatan waan inni nama ta'eef mirgi namummaasaa akka eegamu jennee dhaloonnis bira dhaabbataniiru guyyaa tokkodha guyyaa lammataa mana soolaanitti ture mana soolaanitti ture gargaarsa mamuu hin taane gaaficha inafee achii booda immoo miliyoonatii ba'ee mana garee wangeelaatti illee ammallee gargaarsi godhame akkaawuntii dhuunfaa isaa irratti gargaarame jechuudha. Akkaawuntiin dhaabbata irratti karaa garee wangeelaatiin gargaarame gargaarsi ta'e guyyaa lamaadhaan tokko mana soolanitti namni kamuu kan beeku jalqabne sababii akkaawuntiitiif nuur kaantiin jedhee hafe soolanis jira. Kan garee wangaan gaafa duraa immoo dhugumaan irree gaheera. Maallaqni gargaarameera namoonni galchaniiru kan galchanis galchanii kan hafanis hafaniiru akkaawuntii kana kan kontirool godhu anaa miti an Dubaayii jiraadha karaa gara biraa jechuudha akkuma nama kamii miidiyaa walitti dhufnee namni kun gargaaramuu qaba jennee waliin haasofnee xumurree jechuudha. Kanaaf amma waa'ee maaliif idiitiin goonee maaf uummataaf hin gabaasne inni na gaafateera akka dhuunfaatti miliyoon maallaqni naaf guuramee baruun barbaadaa jennaan kana situu nu gaafata iyyuu doon ta'in uummata nutti kennetu nu gaafata. Imaanaa isin kennine kana eessaan geessan miliyoon irraan geessaniittu kan jedhu kan nu gaafatuu danda'u uummatichaaf ni gabaasna jedhee akka nama tokkotti koree irratti sagalee qabeera. Uummata isa gargaaruuf dhufe yookiin warra biyya Keeniyaa keessaa dhimma isaa hordofaa turan dhimma isaa duukaa bu'aa turan wajjiniin jechuudha. Sagaleen koo ragaadhaaf jira ammas taanaanii jechuudha. Garuu meeqa irra deemin dubbataa akkan ture akkamitti qabachuu akka turan jechuudha sinii galee. Isa kanaafi ammas taanaanii maaltu ta'uu qabaree kan jettaniifi maallaqichi herreegamuu hin danda'ama kan jedhan herreegamuu hin danda'ama kan guurame garee wangeelaa irratti dhimma kana qofaarraan dubbadha. Dhimmi hafe yoo jiraate karaa miliyooniin nutti dhimma maallaqicha herreegnee gabaasa godhuudha. Dhimma kan xumuree kan ta'eef sababi isaa akka inni kan barbaadu mana hidhaati. Gaaffii siin dabala. An Dubaayii keessan jira akkaawuntii Itoophiyaa jira. Miliyoon immoo evidensiin na gaafateera waan jettu kaafte. Koreedha miti ati? Koree ta'uu walii gallaati. Koree waan sanaati? Wanticha keessan ture dhimmicha keessan ture akka maallaqni akkamitti jechuun fakkeenyaaf qo'iga. Koreen waliin mari'atee akkaawuntii kanarraa galu jedhu mari'ataa akkaawuntii sarara waan galu waan ba'u waliin hordofa koreen kaa'ame kuni asii fi koreewwan kun waliin hordoftu jechuudha. Koree jechuun itti gaafatamummaa fudhattanii socho'aa jirtu waan ta'eef Madagaskar yoo jiraatte illee hordofuu dandeessaa jechuudha. Sababni isaa koreedhaan waliin taateeti waan ta'eef koreen mari'attee isa biyya keessa akkaawuntiin irra jiru hordoftee
dirqama waan ta'eef fedhii osoo hin taaneef dirqama kee waan ta'eef meeqatu irra gale birrii miliyoon meeqa gaheera ammamtu jira jettee hordofuun dirqama kan keeti. Eega koree taate kana ammamtu irra gaheef ammamtu irraa baheef ammamtu miliyooniin bira gahe hordofteetta moo hin hordofne maali dirqama kee hin baanne hin hordofne ta'e. Maal dhibbachuuf hordofneerraa akka yoon oguu isaan naqanii akkamitti akka gaafatan illee maal qabatanii akka dhaqan illee hordofamu ture isa kana. Gaheen nurra jiru hundumaa baaneera. Wanta hafe maa inni uummataaf gabaasa gochuudha. Uummataaf gabaasa gochuu irratti kan nu gaafatuu danda'u amantoota nutti kennedha. Miliyoonillee miti baay'isawwe maaliif nu biran jiru gaaficha. Uummanni maallaqa nu kennee maaliif hin gaafatu? Obsat miliyoon obsat nan gaafaa obsat ati dhugaa qabda waan ta'eef obsat. Afaayitan si qaba. Ittiin gahaa jedhee kan amantootatu nutti kenne uummaticha. No waan si sirreessaa kan si gaafatu amantoota miti uummatatu si gaafata uummata irraa funaantanii miliyoon maqaa isaatiin funaantanii waan maqaa isaatiin funaantan fedhii osoo hin taane dirqama isin gaafachuu qaba callisuun qaba akkamitti isin hin gaafanne maqaa miliyooniin gargaarra jettanii maqaa isaa fudhattanii ol baatanii maqaa isaatiin gargaaraa jirtu kan isin gargaaraa jirtan immoo miliyoon nu gaafachuu hin danda'u akkamitti jettaati maqaa miliyooniin maallaqa teessee koree jaartee funaanaa maallaqa funaaname kana miliyoon gaafachuu hin danda'u ka jettu cubbusitti hin ta'u. Tokko waan tokko sirreessa gaafii tokko hin qabaanis hawwii galatoomi. Ilaal gargaarsa miidiyaa irratti walitti qabamu kana yeroo garagaraatti gargaaraa turre gargaarsi isaas jira. Gaafa gargaarsi walitti qabamu koreen gargaarsaa sun even laayivii irra taa'ee asirratti gaafa qarshiin galu qarshiin amma inni galeera. Mobaayil baankiingiidha waan ta'eef. Qarshiin barbaadamu miliyoona tokko yoo ta'e 500,000 gaheera 550 gaheera 600 gaheera jedha beeksisaa illee ni deema gaafa. Sanarraa kanaaf immoo warri waadaa galan bulanii gaafa galchan ofii isaatiif iftoominaaf gara fuulduraatiif deeggarsa irratti namni akka shakkiin qabaanneef dura bu'ee namni sun gaafa yaalamu yaaliidhaaf walitti qabama yoo ta'e uummata nanaa warri nama kana gargaarsisaa turtan gargaaraa turtan hundi keessanuu galatoomaa. Namni kun gargaarsi walitti qabameef ammanadha. Ammana baasee yaalamee fayyee jira isin hundiyyuu galatoomaa jedhee iftoomina kanuumu koree deeggarsa sana walitti qabu tokko. Namni gargaaramaa jiru sun namni gargaaramaa ture sun gargaarsa hawaasa sanaatiin rakkoo sana keessaa gaafa ba'u jechuudha. As ba'ee uummata koo na gargaaraa turtanii qarshiin isin na gargaaraa turtan hangi kun na qaqqabee hanga kanaan yaalamee yookaan hanga kanaan rakkoo sanarraa ba'eera naa galatoomaa ulfaadhaa jedhee galateeffata uummata sana. Akkamitti galateeffata ree? Gaafa koreen suni qarshii sassaabame sana ifa godhee fi rakkina isaa keessaa baasee waan isa barbaachisu hin godheef. Kanaaf gaaffiin keenya ifaaf bilisa waan daandii dheeraa deemsisuus miti. Waliin mari'achuus hin barbaadu. Deemanii odiit minaamin gochuus hin barbaadu. Barri bara teeknooloojiiti qarshiin moobaayil baankiingiin miiseejiin kan galudha. Miiseejiin kan galudha. Qarshiin gaafa jalqabaarraa kaasee tiktookii irratti meeqatu walitti qabame laayif gastii irratti kan waadaa galameen kennine meeqa? Qarshii walii gala akkaawuntii irra gale meeqadha? Obsaadha isinidha kan hordofaa ture yoo ta'e. Baasiin isin baastan ammamidha? Qarshiin hafee jira moo itti liqeeffattan hanqannaan inni sunuu meeqadha? Miliyooniin meeqatu ga'e? Kanadha. Isa kana gaafachuuf immoo dirqama nuti hordofaa amantii pirootestaantii yookaan pheenxee ta'uu hin qabnu. Akkasittis deemaan jirru waan ta'eef isa kana erga beektanii erga hordofaa turtanii baaftanii asirratti dubbachuudhaaf gadi buutanii ganaa gareedhaan koreedhaan wanti isin mari'attanu maali wanti ediit godhamu maali wanti isin murteessitanu amma obsaan deemnee koree wajjin mari'annee murteessinee walii gallee waan sirreessinu